Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo sabbar seenaa guyyaa irraa gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee jalatti vaayirasii nutti tahee jira jedhanii warri mootummaa kanarratti illee hedduu wal mari'ataa jiranii mee akkamitti vaayirasii itti ta'e kan jedhu isiniin gaha daawwattoota keenya. Dabalataan Tigraay keessatti qaamni lama yookaan paartiin bakka lamatti wal qoodee garee Dabratsiyoonii fi akkasumallee garee bulchiisa yeroo Geetaachoo Raddaa bakka lamatti wal qoodanii fonqolcha aangoo walirratti geggeessaa jiran jechuudha. Daawwattoota keenya Jeneraal Kamaal Galchuu kan yeroo dheeraaf dhokatee ture fuula feesbuukaa isarratti barruu ajaa'ibaa barreessee mootummaallee akeekkachiisee jira jechuudha. Lola Tigraay keessatti wal qabatee jechuudha. Akka Geetaachoo Raddaallee mootummaa Itoophiyaatiif waamicha godhee jira jechuudha. Dabalataan muummichi ministeeraa Jimma keessa jira jechuudha. Jimma keessa bashannanaa jira jechuudha. Pirezidaantota Oromiyaa hundumaa walitti guurate kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee hundumaanuu Jimmaan jiran jechuudha. Achirraa maal haasaya muummichi ministeeraa Jimmarraa ergaa akkamii dabarse kan jedhullee gurran isin buusa. Baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni chaanala keenyaaf har'atata subscribe godhuun akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya oduu keenya jalqabaa irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Jimma jira jechuudha. Jimma Abbaa Jifaar biyya sanyii mootii jira jechuudha. Sababni inni achi dhaqeef jechuudha eebba kiroodaree achitti amma jaarramaa jiru wal qabatee jechuudha. Daawwattoota keenya akkasumallee masaraa mootii Abbaa Jifaar irratti seenaa wayiitu jira. Fakkeenyaaf duraan Jimmaan Roomaan lammaffaa taatiyanii dubbataa turanii amma garuu Roomaan tokkoffaa goona jaarree tolchinee bareechinee jedhee jechuudha. Achirraa ergaa dabarsee jira. Jimmaan biyya bareedduudha. Jimmaan akkana jedhee mana keessanillee kan hawaasallee kan diigaa jirruuf akka isin rakkattanillee hin beekna. Garuu akkuma isiniif toluuf jennee mana faayidaa hin qabne diigaa jirra malee isin miidhuu fi miti isinuuf tolchuuf jedheeti ergaa jajjabaa achirraa dabarsee jira jechuudha. Akkasumallee ololli adda addaa miidiyaarrallee nurratti deemaa jira. Olola kanalleef gurra hin kennina nuti waan dalagnu dalagaa jirra jedhee achirraa ergaa dabarsee jira jechuudha. Maaliif gaa akka akkasitti achitti hundi isaaniitu wal gayanii hin beekne meegaa mala marii wayiitu achi jira jedheetuma yaadaanillee kun yaada kiyya malee waa oduullee miti. Wamaaf akkanatti pirezidaantota duraanii hundumaa jechuudha hanga Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gahuutti jechuudha. Walitti qabatee achi dhaqa jechuudha. Muummichi ministeeraa daawwattoota keenya kabajamoo oduun ka jirtu kanumaan keessaa baana. Oduun har'aa sabbar seenaan ijoon jechuudha kan namni hundinuu miidiyaan hundi wal harkaa fuudhaa jiru jechuudha. Waa'ee lola Tigraay keessatti deemaa jiru jechuudha. Tigraay keessatti akkuma beekamu gareen tokko kan mootummaa federaalaa waliin jirtuu fi akkasumallee gareen tokko warra finciltoota mootummaa federaalaatiin walii galuu hin dandeenyedha jechuudha. Bakka lamatti wal qoodanii fonqolcha aangoo walirratti gaggeessaa jiran. Warri fonqolcha aangoo walirratti gaggeessaa jiru kuni garee mootummaa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaatiin durfamuu fi akkasumallee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu jechuudha. Gareen Geetaachoo Raddaatiin durfamu Abiyyi waliin jiraamaa jedhameeti namoonni hedduulleen hayyoonni hedduulleen akkasiin beeka. Biyyoonni garagaralleen akkasiin beeka jechuudha. Mootummaa federaalaatiin walii galtee qabanii walitti dhufeenya qabanii waan jedhan garuu walitti dhufeenya tokkollee hin qaban jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf guyyaa kaleessa Geetaachoo Raddaa miidiyaa irratti waamicha godhee jira jechuudha mootummaa Itoophiyaatiif yookaan Piraayim Ministeer Dr. Abiy Ahmad. Waamichi inni godhe waliigalteen Pirootooriyaatti geggeeffame hojiitti haa hiikamu. Hojiitti hiikamu malee rakkoon Tigraay keessatti deemaa jiru kun hin ka'u waan ta'eef wanti achitti waliigalame sun haa hiikamu hojiitti yookaan hojiitti hiikamu yoo hojiitti hiikamuu baate jedhee jechuudha. Waamicha mootummaa godhee jira. Kuni waan bareedaa dhugaadha. Maaliif osoo silaa wanni irratti achitti walii galan sun dhugumatti hojiitti hiikame ta'e uummanni Tigraay illee jechuudha haala kanaan jechuudha rakkoo lama keessa hin bu'u jechuudha. Amma gareetti wal baasan jechuudha. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el uummata Tigraay walitti qabatee kaleellee mariirra oolanii hiriirarra oolan jechuudha. Waan isin ajaa'ibu uummata ajaa'ibaati. Akkasumallee Eertiraa walii galanii jiranii Eertiraa irratti jechuudha. Eertiraa walii eega galan boodanii mootummaa Itoophiyaa irratti lola banuuf deeman jechuudha. Dhibbaan waan nyaatan hunda walitti qabatanii raashina yeroo dheeraaf isaan tursiisu meeshaa nyaata itti godhatan hunda osoo ardiin nagaa bitatanii galfataa jiranii birri isaanii jabeeffatanii kaayatanii jiranii birriin Tigraay keessa jiru baankii Tigraay keessa akka hin baane godhanii jiran jechuudha. Dhugaa rabbii mootummaa naannoo jechuun akka silaal kuno amma silaa mootummaan naannoo Oromiyaa osoo haala sanitti silaa waan hunda quxuxxur godhee qabee saba ufiitiif dhaabbate
baay'ee namatti tola jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo kanuma wal qabatee egaa nabsee uummata Tigraay kana dura akkanatti dhume san hundaa'u dhiisee amma Eeretiraa walii galanii lola ajaa'ibaatu deemaa jira jechuudha daawwattoota keenya lola badaatu ka'uuf deema lola kanarratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad dubbatee jira akkuma tana dura dubbatee ture daawwattoota keenya ergaa addaa dabarsee jira ergaan inni dabarse kunilleen ani lola kana keessaa gonkumaa yoo harka hin qabu yoo mootota lamaan yookaan bulchitoota naannoo lamaanii walitti feerkisuu walitti harkisuu taate bifa araarati walitti harkisuu taate keessatti qooda nan fudhadha kana ta'uu baatu waa'ee lola irratti qooda tokkollee hin fudhadhu jedhee dubbatee jira jechuudha Jawaar Muhammadi akkuma beekamu yoo Eeretiraa fi fakkeenyaaf amma Dr. Abiyyiin akka qophaa'aa jirutti akka jedhametti waan oduu gamasirraa namoonni keessa beekan nuun gayanii Dr. Abiyyiin amma Tigraay cinaa tokko qabatee garee Getaachoo Raddaatiin durfamu qabateeti hanga tokko qabatee Eeretiraa irratti lola banuuf deema jechuudha. Garuu Eeretiraan maal gooti? Masrii walii galtee, Sumaalee walii galtee, asilleen Itoophiyaa keessa ol seentee Tigree jalaa gara galfattee muummicha ministeeraa irratti lola banuuf deemti jechuudha. Ni danda'a moo hin danda'an ka jedhu bullee ilaalla jechuudha. Namoonni baay'een immoo tokko tokko waa'ee lola kanaa ka keessa hin galiniif maal jedhan? Maal nuu dhaban Tigraay fi Eeretiraan yoo wal lolan illee muummicha ministeeraa illee yoo wal lolan maal nuu dhaban? Namoota je'utu jira. Hin gowwoomina obboleeyyan. Bar ijoolleen raayyaa ittisa biyyaa takkanatti lola keessatti dhumte sun kana dura gaafa lola Tigraay dhumte sun diinan seenaa obboleeyyan keenyaa bar dhiiga keenyaa bar ilmaanuma Oromooti harki guddaan ilmaan Oromooti hubadha. Ammallee gaafa lolli Eeretiraa fi Itoophiyaa kana gidduutti banamu kan dhumu obboleessuma kan keetu obboleeyyanuma keeti ijoollee Oromoo keenyaati kan baay'inaan gara waraanatti dabalamte gara sayyaatu jechuudha fe'amtu jechuudha kan huccuun qofti namni jiraan deemee uffanni qofti achi ol deebi'u siigalee kanaaf immoo lolli gaarii miti akkuma xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad jedhe lolli waa takka faayidaa hin qabu jechuudha kanaafu waan kana muummichi ministeera illeen hanga ammatti deebii tokko gadi ba'ee ittiin deebifne waamicha Getaachoo Raddaa godhe kanallee gadi ba'ee deebii tokkollee hin deebifne waan kana waan san hin jenne jechuudha hanga ammatti maal akka deebisuuf ganni enna lolaan deebii deebisaaf immoo lolaan deebii sirrii deebisaaf immoo moo gaafima isaan gaafatasan dhugumatti hojiitti hiika kan jedhu ni laalla jechuudha hundumaanuu kanuma wal qabatee daawwattoota keenya kabajamoo oduun haaraan har'a jirtu jechuudha nama yeroo dheeraaf dhokatee ture eessa jira maal hojjetaa jira jedhee namni hedduun kan yaadawaa ture jeneraal Kamaal Galchuu mul'atee jira jechuudha gaafii namoonni yeroo hedduu dubbataa turanii fi akkasumallee waan sammuu nama hedduu keessa jiru rakkoo amma yeroo ammaa kana Tigraay keessatti deemaa jirtu wal qabatee jechuudha barruu tokko gara peejii Facebook isaatiin poosti godhee uummata Tigraay iyyisiisaa jira jechuudha akka ajaa'ibatti warreen silaa Tigraay keessaa bebbeekamaa ta'an jechuudha miidiyaa isaaniitiin akkanatti irraa iyyaa jiran jechuudha maal jedhee achirratti poosti godhe jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo muummichi ministeeraa kana durumaayyuu lola Tigraay keessaa sanii dhaabuu isaa ni balleesse garuu eega dhaabee gara nagayaatti dhufan amma immoo garee lamatti wal baasanii Tigraay cinaa tokkoo fi garee namicha amma biyya bulchaa jiru kana gaa Tigraay bulchaa jiru yenu jettan garee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi Tigraay Eeretiraa walii galanii ummata Tigraay cinaa tokko qabatanii lola Itoophiyaa irratti banuuf deemanii kun immoo Itoophiyaaf capha malee ka'umsaa miti furmaanni Itoophiyaan qabdu yookaan muummichi ministeeraa qabu garee Gabratsiyooniin durfamtu hundumaa'uu Gabratsiyoonii fi garee isaallee hundumaayyuu barbadeessee dhabamsiisuu qaba jee Kamaal Galchuutu jee beekada kana naa miti waan hin isiniin jeenseena garee san hundumaa'uu barbadeessuu qabaa caccabsee barbadeessuu qabaa akkas malee nageenyi hin jiru yoo san ta'uu baatte Eeretiraa fi Tigraay guutummaan guututu lola ajaa'ibaa banuuf deemanii jedhee jechuudha dubbatee jira jechuudha kuni waan dhugaati jechuudha muummichi ministeeraa akkuma kana dura irratti raphee yoo dubbiin kun kan dhugaatti gara dhugaatti deemu ta'e jechuudha osoo ol ka'anii hidda jabeeffatanii maal hin jenne jechuudha dhaa'uu qaba jechuudha kana guutummaan guututtu garee finxaaliyyoota akkanaa kana ummata nagaa ummanni Tigraay ammallee wawwaataa jira jechuudha nabsee dila sanii fixanii raawwatanii amma immoo
qaama biraatti walii galanii ammallee lola haaraa uummata irratti banuu deeman jechuudha. Kan ammoo biyyi nagaa ta'uuf jechuudha. Tigraay lola kaafte jechuun biyyi kan guutuun jechuudha. Shororkaa'uu jechuudha. Nu malee humaan jiranii nu asii ol kaanaa waraana keenya dura namni dhaabbatu hin jiru jedhanii dhaaddataa jiran jechuudha. Gareen Gabrasiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamtu jechuudha. Daawwattoota keenya kanaafuu gaamee rabbi nagaa abuusu biyya keenya nu eegna kanallee waan dhufu jechuudha. Kuma beekamu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad jechuudha ergaa akkasii dabarse jechuudha. Daawwattoota keenya kana durallee lola Tigraay keessatti deemaa ture osoo lolli sun hin eegalin xiinxalaan siyaasaa haaluma kana mootummaa kanatti illee wawwaachaa ture lolli nuun baasuu karaa nagaatiin taa'aa mari'adhaa gaafii uummataa deebisii jedhee kadhataa ture san boodan immoo gatii guddaa kafalchise jechuudha. Dirooniin takkittiin uummata sanitti dhukkaasu birrii miliyoona meeqan bitamti. Birriin kun alaa hin dhufu jechuudha. Daawwattoota keenya sabbata haadha keetiitii fi borsaa abbaa keetii keessaa bahaa jira jechuudha. Birri ati biyya Arabaa biyya Faranjii teessee daladdee biyyatti ergataa jirtu maatii keetiin gargaartuudha. Birriin irraa dirooniin bitamee waraana sanitti dhukkaafamaa jiru kan achitti dhumaa jiru leen obboleeyyan keeti akkasitti hubadhaa. Dabalataan daawwattoota keenya oduun haaraan jiru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo vaayirasii Finfinneetti ta'ee jedhanii jechuudha. Aangaa'onni mootummaa gurguddoon jechuudha ifaa bilisatti baanii dubbataa jiran jechuudha. Daawwattoota keenya waan hedduu nama ajaa'ibu jechuudha. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo silaa kan harka kennatee galchine maal jedhanii dhiisanii inuma silaa biyyi nagaa taati jedhanii inuma amma jabaatee jechuudha. Finfinnee keessaa amma dhugaa rabbii namni hunoo dawwalamee namoota fakkeenyaaf naannoo san jiru jechuun ijoollee warra gabaree baadiyyaarraa ol dhuftee keessaa baatu osoo hin taane nama qaaman dhugaan achi keessa jiruu fi beekamtii qabu jechuudha. Dhugaa rabbii Finfinnee keessaa konkolaataa qabattee baatee bakka biraa dhattee deebi'uun ni jabaata jechuudha. Sigalee ni jabaata. Karaan guutuun qabame waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee kallattii afraniinuu marsee jala taa'utti jira jechuudha. Waan isin dhibbu marsee jala taa'u jira jechuudha. Sigalee kanaafuu mootummaan akka malee muddamsuu hamaa keessa galee jira waan qabatee waan gadhiisullee wallaalee jira amma wanni inni Jimma amma fakkeenyaaf Jimma duraan konkolaatumaan kan dhaqamu garuu amma helikooftariin dhaqan jechuudha. Hedduu kun maal akka ta'e mootu duuba waan kanaa maaltu akka jiru nageenya akkamtu biyya teenya keessa jira kan jedhu tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf rabbi nagaa haa godhu. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaa 11 wal ga'e jechuudha. Kutaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jirre gonkuma hin jiru. Duraan gara Harargee kana hin jiru jedhamee yaadamaa ture. Inuma amma bakkummaa waraanni bilisummaa Oromoo akka biyyeetti itti argamuyyuu Harargee mata heewu jechuudha. Sigalee kanaaf uummanni Harargee akkuma beekamu duraanuu iyyuu shiftaadha. Duraanumaa beekadha abaa'oodha. Maddumti abaa'ootunu Harargee marraa biqiltee ni beektan jee yaada. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo immoo gaafa mataan achi galu uummanni ofitti fudhate amma akka biyyeeti jechuudha. Biyyee bakka sigalee. Akkasigaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya oduun har'a isiniif qabannee dhufne ituun kana fakkaatti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo rabbi nagaa buusuu du'aa hima godhaa dhugaa rabbi biyyi keenya waan gara nagaatti deemaa jirtu natti hin fakkaattu jechuudha. Amma haasaan muummichi ministeeraa guyyaa kaleessa Jimmaan irraa godhe sun yaani haasaa muddamsuu wayii natti fakkaatti dhugaa rabbi haala biyyi itti deemtu ilaallee wanni isaan afaaniin haasaa waan biraati jechuudha. Wanni fakkeenyaaf nageenyi biyyaatii fi wanni dalagaa jira isaan jedhallee waan biraati. Karri biyyatti deemaa jirtu immoo waan biraati jechuudha. Kanaaf gaa waraanni faannoolleen jechuudha kan naannoo Amaaraa keessa socho'u akka malee lola hamaa geggeessaa jira jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa waliin jechuudha. Daawwattoota keenya oduun ijoon keenya kan har'aa kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya dabalataan waan Oromoof Oromiyaa irratti guyyaa guyyaan ta'u oduu haaraa guyyaa guyyaan dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatina. Chaanaala subscribe godhaa viidiyoo like share waliif godhuu hin dagatina. Namoota hedduu akka biraa akka ga'uuf daawwattoota keenya sagantaan keenya kan har'aa asuma irratti goolabaa kan ta'an walitti deebinutti nagaa ta'a.